Mega dhiibbaan dhiigaa kun immoo yoo iyyalamne maal fida kan jedhu walii wajjin haa ilaalluuti. Asirratti baay'een isaa mul'ateera. Yoo gararraa makaane tokko sammuu irrattidha. Sammuu irratti maal geessisa? Stroke. Stroke jechuun namni gar tokko laamsha'u jechuudha. Egaa namni tokko qoricha fudhadhu irraan ka'ee namni gar tokko laamsha'u jechuun amma akka inni balaan fidu tilmaamuun nama rakkisu. Tokko sammuu irratti dhibee fida. Strookiin kun egaa dhiibbaa baay'ee qaba. Sammuun gar tokko laamsha'uu duwwaatu hin taane warruma akka fakkeenyaaf gaggabduu fa'ee fi ka'umsa ta'uu danda'a jechuudha. Lammata ija irrattidha. Ija maal gochuu danda'a? Ija waan adda addaati. Fakkeenyaaf dandeettii arguu san hir'isuu danda'a, hamma jaamsutti geessisuu danda'a, dhiiguu danda'a achi keessatti waan ta'edha. Kan dhibeen ni geessisuu danda'u onnee irratti. Onnee irratti tokko heart attack wanti jennu jira. Hiddi dhiiga onnee cufamuu danda'a. Sababuma dhiibbaa sanaan kan ka'e inni heart attackidha. Sana fiduu danda'a yookiin immoo yeroo keessa onnee dadhabsiisuu danda'a. Dadhabbii onnee sin fida jechuudha. Kan kalee irrattidha. Kalee irratti yeroo baay'ee amma biyya keenyatti baay'ee argina namoota kanaanis kan qabaman akkuma warra kaan baay'ee arginu. Kaleen isaanii dadhabee renal failure dadhabee hojii isaa hojjechuu yeroo inni dadhabu kalee baay'ee guddachaa jira. Kalee sana miicuu barbaada jechuudha. Meeshaa barbaada. Egaan torbanitti namni hamma 10,000 wayii torbanitti yeroo inni itti barbaadu jira. Birrii 10,000 wayii. Baay'een isaa kooziin isaa dhiibbaa dhiigaati jedhamee yaadamanni. Dhiibbaa dhiigaatiif sukkaara. Harki caalaan dhiibbaa dhiigaati. Warri sukkaaraanis ka'anis jira. Kan quunnamtii masaalaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Asirratti tarii kan hin mul'atini hidda dhiigaa kan miillaa irrattis amma san hubaatii geessisee deemsa fa'aa dhowwuu danda'a jechuudha. Miilla irratti illee akkasuma rakkoo amma gaangiriiniitti fi sababa ta'uu danda'a. Isaan kanadha jechuudha kan inni warri kun egaa warra gurguddaa warra jennudha dhibeen ni geessisuu danda'u irra. Kanaafuu yaaluu dhiisuun dhibeelee kana fiduu danda'a waan ta'eef yaalamuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya turtii keenya har'aarraa wanta baay'ee akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Ani Abdii Dingataa akkasumas Dr. Sanbataa Guuttataa qophii kana qopheessinee kan isiniif dhiyeessine gaafa ta'u ogeessi sagaleef kaameraa keenyas nu waliin jira.